miidiyaan biyya kana keessatti jiru kan bitaa mirgaa itti duulamaa jiru kamtu jira OMN malee. Torbaan darbe kana keessa mootummaan naannoo Oromoo Amaaraa, paartiin naannoo Amaaraa, Izeemaan, meeqaan tam miidiyaaleen Habashaa every day waa'ee lammummaa kiyyaatti kan dubbatan waa'ee OMN nuuf haa cufamu, Jawaar nuuf haa hidhamudha. Muummichi ministeeraa ammoo kaleessa maquman dhahin malee ummata Oromootaatti deebisaa agarsiisa. Maquman dhahin malee waa'ee kiyyaaf waa'ee OMN akka dubbatu Rabbi sodaadhaan jedhaan ijoollee ODP'tiin Rabbi sodaadhaa. Osoo beekan namni afaan Amaaraan beenessan jala muree dhaga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf muummichi ministeeraa kan godhe ifaatti maaliif godhe namni gariin jara gammachiisuudhaaf jedhachaa ture kaleessa. Ani immoo jara gammachiisuuf isaa taatu nuus doorsuudhaaf haa taatu paarlamaarra dubbachuun qabu ture. Ani isaaf yaaddaa ture kaleessa isaaf maaliif waan Rabbiin beekamu diina baay'ee qabna akka Oromootti. Diinonni akka wal nyaannu barbaadan baay'ee. Isaan keessaa tokko waan tokko osoo irratti godhe qubni isa irratti waan deemuuf kana jechuun qabu ture. Namoota gurguddaa nu jidduu jiran walitti dhiyaannutti kana himaa ture jechuudha.